Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork. Kuush Miidiyaa Neetwork irraa ibsa ejjennoo qeerroo guutuu Oromiyaa bilisummaa Oromiyaatiif falman irraa kenname qabna akka itti aanutti isinii dhiyeessina nu faana tura. Waamicha qeerroo guutuu Oromiyaa bilisummaa Oromiyaatiif falman irraa kenname. Mormii qoqqobbii fi dinagdee sirna nafxanyaa Abiy Ahmed irratti gaggeeffamu. Mootummaan Abiy Ahmed lola gochaa fi jechaan mul'atu uummata Oromoo irratti banee jira. Oromoo ajjeesuun hidhuun dararuun hiraarsuun itti fufee jira. Haacaaluu ajjeesuudhaan agartuu keenya balleessanii jiru. Hooggantoota keenya hidhuudhaan Oromoo saba hoogganaa hin qabne gochuudhaaf tattaaffachaa jira. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo reebuudhaan waajjira isaanii saamuudhaan akka Oromoon jaarmiyaa jabaa hin ijaarranne kan ijaarrates akka hin jabeeffanne godhaa jira. Miidiyaa uummata Oromoo bal'aa kan ta'e OMN cufuudhaan sagalee Oromoo ugguruun bal'inaan itti fufee jira. Miidiyaalee Oromoo adda addaa saatalaayitii irraa buusuudhaan kaan immoo intarneetii cufuudhaan daran laamsessanii dhabamsiisuuf dhaadachaa jiru. Miidiyaalee mootummaa adda addaa fi miidiyaalee nafxanyootaa mootummaadhaan deeggaraman fayyadame uummata keenya sobaan maqaa xureessaa olola yakkaa irratti oofaa gama propagaandaa siyaasaatiin maqaa fi kabajaa saba keenyaa balleessutti xiyyeeffatee dalagaa jira. Gaazexeessitootaa fi aktiivistoota Oromoo hedduu badii tokko malee mana hidhaatti darbate sagalee nu dhabamsiisuuf tattaaffii guddaa godhaa jira. Aktiivistoonni fi beektonni Oromoo biyya alaa jiran rakkinaa uummatni keenya keessa jiru akka addunyaatti hin ibsineef jecha miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii fayyadaman irraa cufsisuudhaan dalagaa guddaa gaggeessaa jira. Walumaa galatti mootummaan nafxanyaa Abiy Ahmed lola isa dhumaa Oromiyaa irratti labsee jira. Qeerroon mormii isaa itti fufa. Kaayyoon mormii marsaa ammaa sirna nafxanyaa Abiy Ahmediin ijaarramee lafa qabachuuf totorraa jiru diigamee Oromiyaan walaboomtee akka ijaarramtuuf haala mijeessuudha. Dabalataanis mootummaan Abiy Ahmed humna horatee uummata keenya irratti tarkaanfii akka hin fudhanne laamsheessuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo gabaabaa mootummaan nafxanyaa aangoo irra jiru hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhee jiru akka hiikuuf harka micciiruudha. Bifuma kanaanis kallattiiwwan qabsoo armaan gadii qeerroon guutuu Oromiyaatiif falmatu akka itti aanutti kaawwatee jira. Uummanni Oromoo torbee darbee waamicha gabaa lagannaa waliif taasiseen guyyaa 5 walitti aansee deemsisuudhaan injifannoowwan gurguddaa akka gonfate ni yaadatama. Mormii marsaa ammaa kana keessatti ammoo akka armaan gadiitti itti fufa. Tokko waamicha uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaa. Guyyaa adoolessaa 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookiin guyyaa adoolessa 27 bara 2020 akka lakkoofsa biyyaariitti irraa eegalee sochiin geejjiba kamillee Oromiyaa keessa hin jiraatu. Daandiiwwan magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuranii darbanii fi daandiiwwan magaalaa tokkoo gara magaalaa tokkootti geeffaman hundi ni cufamu. Haaluma kanaan daandiiwwan gurguddoon highways gara magaalaa Finfinnee geessan dabalatee geejjibni marti akka dhaabbatu waamicha dhiyeessina. Uggurri kun guyyaa 27 irraa eegalee hojii irra oola. Cufiinsi daandiiwwanii kana keessa ambulaansii irraa kan hafe sochiin geejjibaa Oromiyaa keessa deemuu fi ba'uu marti ni dhaabbata. Sochiin uggurraa geejjibaa marsaa kana daandiiwwan magaalota wal qunnamsiisan qofa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef sochiin taaksii keessoo magaalotaa fi daldalli garaagaraa magaalota keessatti deemsifamu kan itti fufu ta'a. Hariiroon magaalotaa garuu addaan cita. Waamichi uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaatti kun hanga qeerroon ibsa baasee akka dhaabbatuuf ifatti waamicha dhiyeessutti kan itti fufu ta'a. Tarkaanfileen jalbultii irraa kaasee eegalan. Tokko dinagdee mootummaa kanaa laamsessuuf tooftaan jiru madda mallaqa inni qabu gogsuu ta'uu qaba. Kanaaf uummanni keenya kallattiidhaan ta'e alkallattiidhaan baankiiwwanii fi inshuraansii mootummaa nafxanyaa kana deeggaran akka ittiin fayyadamne akkasumas baankii haaraa amma sheeriin isaa gurguramaa jiru akka hin bitne waamicha dhiyeessina. Lama mootummaan nafxanyaa yakka adda addaa uummata keenya irratti raawwataa jiru kun mallaquma uummata irraa guuruu fayyadamee akka ta'e ni beekama. Humna mallaqaa kana irraa cabsuuf jecha uummanni keenya bara kana gibira mootummaa akka hin gabbarre yookiin akka hin kaffalle waamicha dhiyeessina. Sadii guutummaan tajaajila geejjibaatiin kanneen sheerii warra diinaa uummata keenyaan ijaaraman fayyadamuu dhiisu haaluma kanaan Oromiyaa keessa akka hin sochoone ugguru. Afur gama miidiyaatiin duguggaa fardii sanyii saba Oromoo irratti labsan kanneen akka ABC, Waaltaa, Abbaay Miidiyaa, Isaat, Marrajaa Tiyuub, Itiyoo Tiyuub faanaa fi kanneen kana fakkaatan uummatni keenya akka hin daawwanne akka hin dhaggeeffannee fi odeeffannoo akka hin kennineef waamicha dhiyeessina. 5 qabeenya abbootii qabeenyaa kanneen sirna nafxanyaa kana tajaajilanii fi kanneen artiist Haacaaluu ajjeesuu keessatti deeggarsa godhan jedhamanii shakkaman kanneen sirna kanaaf madda dinagdee ta'an kan uummanni keenya maqaan beeku qabeenyi isaanii hunda irratti tarkaanfiin uggurraa fudhatamu qoqqobbiin dinagdee akka irratti godhamuuf waamicha dhiyeessina.
Tuqaa lama waamicha addaa. Sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa hiree fi egereen keessan uummata Oromoo waliin kan walitti hidhame ta'uun beekamaadha. Hawwiin keessanii fi kan uummata Oromoo wal fakkaataadha. Qabsoon heeraa fi seera biyyaa kabachiifachuu qeerroon Oromoo eegalee jiru qabsoo keessanii. Kanaaf jecha akka qabsoo keenya deeggartanii fi nu cinaa dhaabbattan asumaan waamicha isiniif goona. Lama hojjettoota mootummaa, miseensota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa akkasumas humna tikaa keessa kan tajaajilaa jirtan dhalattoonni Oromoo darraa uummata keessan irra gahaa jiru akka hubattan ni abdanna. Qaamolee mootummaa kan seentaniif lammii keessa tajaajiluuf malee dararuuf akka hin taane beektanii yakka uummata irratti akka hin raawwanne. Qabsoo uummanni Oromoo mirga isaa eegsisuuf adeemsaa jiru dura akka hin dhaabbanne waamicha isiniif goona. Uummanni Oromoo kaadiree mootummaa faallaa qabsoo uummataa ejjetan wajjin qunnamtii hawaasummaa qabu maraa akka dhaabu waamicha isaaf goona. Afooshaa fi ijaarsa hawaasummaa keessaa akka baafaman taasisu gaafa du'an yookiin gaafa miseensi maatii isaanii boqote awwaalcha hin dhaqinaa, gaafa cidha isaanii akka irratti hin argamne gamanumaan waamicha isiniif goona. Waltajjii kaadireen bilxiginnaa magaalaattis ta'ee baadiyyaatti waamtu irratti akka hin argamne waamicha isiniif dhiyeessina. Namoonni yookiin jaarsoliin biyyaa durgoo fudhattanii yookiin fayyaalessummaadhaan jaarsummaadhaan mootummaa kana umrii dheeressuuf oliif gadi deemtan akka ammaa kaasee hojii kana irraa of qusattan waamicha isiniif dabarsina. Hubachiisa. Tarkaanfiiwwan armaan olii keessatti manneen barumsaa, keellaawwan fayyaa namaa fi beelada iddoon leenjii qonnaan bulaa akka hin tuqamne wal hubachiifna. Hubachiisa lama. Tarkaanfiiwwan fudhataman marti xiyyeeffannaan isaanii mootummaa sirna naftanyaa seeraan ala aangoo qabatee jiru ta'uun beekamaadha. Kanaaf akkuma barsiifata qeerroo jaarmiyaaleen amantaa hin tuqaman. Inumaayyuu gaafa danda'ame eegumsi ni taasifamaaf. Akkuma baroota darban keessa taasifamaa ture sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasa keenyaati. Kanaafuu sabaa fi sablammootaa fi manneen amantaa hundaa akkuma kanaan dura eegumsa gochuufiin barbaachisaadha. Xumura. Akkuma armaan olitti ibsame qabsoon uummanni Oromoo itti seenee jiru hanga mirgi abbaa biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti kan itti fufu ta'a. Kanaaf qabsoon marsaa kanaa gaafa xumurame tooftaa qabsoo guutummaa Oromiyaatti taasifamuu marsaa haaraan kan labsamu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Injifannoon uummata Oromoof. Qeerroo guutuu Oromiyaa bilisummaa Oromiyaatiif falmaneerra.